Akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo. Sagantaa keenya har'aatiin godina Matakkal keessatti rakkoo hammaataa uummata Oromoo irra ga'aa jiru ilaalchisee yaada jiraatan godinichaa kenne isiniif dhiyeessina. Guutummaan sagantaa keenya kan har'aas kanuma waan ta'eef haga xumuraatti nu hordofaan affeerraa keenya. Mee akka miidiyaa kanarraa argaa jirrutti haalli hamaan akka ta'aa jirudha. Isinoo dhimma kanarratti maal jettu? Taateen kunoo eessatti raawwate? Mee yaadni keessan maali? Faana dibaatee faana bulan keessatti taateen kun kan raawwatamaa jiru. Suutuma ammoo deemeetuma humnaa ol ta'e gaama lafumarraa nama fixuu ga'eera. Isa ammaa kanatti akka maleetuma ulfaatee mannaan inni iddoo garaagaraa jirus asii iyyinee ma'uu ennaanuma gurraa fi jaas qabe malee wanti ta'us gurra namaafis dhaga'uufis tolu miti, ijaan ilaaluufis tolu miti. Namni saamameera, du'eera, gubateera. Ammatti kan inni ammatti ta'e kun immoo mana abbaa warraa mana hin jedhametti gubatee horiin saamamee dhangaa yeroo kana hin beektu. Sinis yoo nama qotee bulaa keessatti guddate ta'e wallaaltanii yeroo itti dhangaa waqtii sassaabbatanii inni kaan lafarraa haamamne inni kaan haamamee tuulamee jira. Manni hin hafne, kan haamamee lafa taa'e hin hafne, kan tuulamee hin hafne, akka jirutti inni sirbamaa jiru namni kun hunda akka jirutti gubatee mana dabalatee lubbuu namaa dabalatee barbadaa'ee saasaaf iyyuu tolu miti yaadni kun. Taateen kun kan ta'e inni qabeen gaddaa kun aanaa bulan godina Matakkal ta'e aanaa bulan ganda goongoo ta'e gooxii Saayidoo irratti taateen kun kan ta'e aanaa bulan ta'e jala ta'eeti ganda ta'e gooxii isaa irratti kan inni ta'e gooxii irratti taateen kun kan ta'e. Mana gubateerraa yoo kaasne mana 30 oliitti gubatee mana gubate kana keessaa kan eenyu jettee yoo si ibsuun barbaachise kan Abbabaa Dibaabaa namni jedhamu nama jaarsa waggaa 40 kan ta'u manni gubateera. Kan Balaa Abbabaa kan jedhamu manni gubateera. Fiqaaduu Abbabaa kan jedhamu manni gubateera. Gurmeessaa Abbabaa kan jedhamu manni gubateera. Isaan kana jala manni gubateera. Maatii tokko tokko irratti taateen kun kan raawwatame. Moosisaa Jogoraa kan jedhamurraa manni jalaa gubateera. Alagoo Jogoraa kan jedhamu jalaa manni gubateera. Yaadataa Jogoraa kan jedhamu jalaa manni gubateera. Garramuu Jogoraa kan jedhamu jalaa manni gubateera. Xilaawun Qalamuu kan jedhu jalaa manni gubateera. Gammachuu Faayisaa kan jedhamu jalaa gubateera. Birreessaa Ayyaanaa kan jedhamu jalaa gubateera. Fiqaaduu Ayyaanaa kan jedhamu jalaa gubateera. Dubartii abbaa manaa hin qabne abbaan manaa ture erga jalaa du'e ijoolleen itti rakkatanii walii wajjin haadha wajjin mana keessa rakkatanii guddatanii itti rakkattee ijoollee kan guddifattee ijoollee reefu lafaa ka'anii kan harka qabanii haadha ruudee kan nuun jennee waamnu kan ishee manni gubateera. Waa'ee manaa yoo haasofne jechuudha. Kuni warroon nama maqaa dha'e kuni dhangaan lafarratti hin hafne kan boqqolloo dabalatee qotee bulaan naannoo keenyaa kun daagujjaa kan jedhamu hin qotaa. Minaan yookiin immoo xaafii kan jedhamu hin qotaa. Ocholoonii yookiin immoo loozii kan jedhamu kana hin qotaa. Kana keessa tokko utuu nafiin manni dhangaan utuu nafiin kan hin gubate. Isaan keessaati Kabbadee Adimaasuu kan jedhamu immoo kana dursee torbee 2 dura kan saammoo kan boqqolloon manni kan jalaa gubate kan taateessa kana dursee torbee 2 dursee Kabbadee Adimaasuu kan jedhamu jalaa gubate kan isaa dhangaan hundi manni kan jalaa gubate Galataa Kabbadee kan jedhamu kan abbaa fi kan ilmaa jalaa gubanii. Warroota Reengaddaa kana keessa immoo Abarraa Moosisaa kan jedhamus jalaa gubateera. Isaan kana gaa warroo nama maqaa siidha'e kana warra kaanis immoo gaa warri amma dagadhees hin jira malee mana 30 ol ta'a malee sanaa gadi hin ta'u gaa manni kan jalaa gubate kana duukaa dhangaan hin hafne kan gubate kana duukaa. Bakkeerra kan jiruu fi kan sassaabamee mana jira, kan tuulamee jiru jira, kan hin haamamin akkasumatti dhaabatee jiru immoo jira. Kana dabalateeti kan gubate kun. Akkuma inni dhaabatee jirutti abiddatti kaayame akkuma inni dhaabatee jirutti kan abiddatti kaayame kan Birreessaa Ayyaanaa kan jedhamu fa'a inni ofii isaati xiqqoo nama akka harka qalleeyyii ofii isaati of gargaarsisee hojjetatudha. Akka namaa inni maatii baay'ee hin qabu qofaa masaa hojjetata. Kan isaati kan akka jirutti inni hin haammanne kan isaati kan gubate akkuma dhaabatetti bakkuma inni dhaabatee jirutti abiddatti qabsiisanii kan Birreessaa Ayyaanaa kan obbolaan lamaanii Fiqaaduu Ayyaanaa kan jedhamus
aanaa dibaatitti immoo isa dursee naannoo torbee sadiirra kan ta'e dhufanii akkasuma jaarsa tokko jaarsa waggaa 80-70 kan ta'u jaarsee qeema cinaa horii kan tisku ijoollee wajjin utuunni horii tiskuu achiiti isa ajjeesanii ijoollee warra kaan ari'anii abbaa kabbadaa kan jedhamu ajjeesaniiti ijoollee biraa ari'anii horii gara 150 kan ta'u hooffatanii sokkan. Inni kun immoo aanaa dibaatii keessa taateen kun deddeebee kan raawwatu horii gara 150 kan akka jirutti kan qe'ee tokko oofanii sokkan. Horii oofanii achi keessa mana gubanii otoo hin taane manni kana dura kan inni gubatee dheengaddaa kana keessa manni hin gubanne horiidha kan isaan oofanii lubbuu namaa ajjeesanii kan isaan sokkan. Horii kan isaan oofanii kana barraa kabbadaa jaarsuma nama jedhu kana isa kan isaa ajjeesanii horii oofaniiru kan ligaatu waawayyaa nama jedhamu oofanii horii jawaala waawayyaa kan jedhamu oofaniiru gurmeessa waawayyaa kan jedhamu oofaniiru kan lammeessa waawayyaa kan jedhamu oofaniiru kan mallasee waawayyaa kan jedhamu oofaniiru kana hunda horii nama harka duwwaa hambisanii horiidha kan isaan oofanii mana hin gubne hoosumatti. Manni kan gubatee sicha aanaa bulan keessatti dheengaddaa kana keessa kan manni gubate inni dheengaddaa kun aanaa bulan keessatti aanaa dibaatii keessatti miti. Warri dheengaddaa kana waa raawwatan walta'iinsa aanaa bulanii fi miliishota ganda addisaalemiiti warra dhufanidha. Addisaalem irraa dhufan miliishonni kun immoo qofaa miti wal ta'anii dhufan isaan inni kaan faannoo fakkaataa inni kaan miliishota namni waluma isaayyuu adda baasuuf rakkate amma isaan keessaati obboleettiin koollee ijaan argitee itti kadhattee lubbuuyyuu isheeyyuu ajjeesu innaan kadhattee harkaa baate warri faannoo kun keessa jiru dursinee yeroo nuti isinoo faannoo wajjin hidhata qabdu akkamitti mootummaadha isiniin jenna. Mootummaan warra faannoo kana balleessuuf deemaa jira gaafa nuti jennu faannoon as hin jiru jedha isin faannoon Gondor malee as hin jiru akkamitti maqaa faannoo dhooftu sinuun jedhu amma taatee dheengadda kanammoo isaan walitti makamanii dhufaniiti kan isaan qeenu barbadeessanii nu biraa deeman. Wal keessa jiru inni hoomaa tokko gaaffiyyuun qabu inni waan qulqulluudha yaaduma isaa isinii kennuuf jechadha malee waluma keessa jiru isaanii miliishonni ganda lamarraa wayitti ba'aniiti kan isaan dhufanii aanaan kan erge ganda lamarraa wayitti ba'anii dhufanii warroonni faannoo kunis immoo achi buufataniituma kan isaan ta'anii naannoo Addisaalem kana keessa buufataniiti kan isaan ta'anii baay'inni isaanii gara 80 oliiti kan qabatamaatti kan nuti beeknu isaan uummataan nuti faannoo dhadhaniituma of beeksisu aanaan gandii mootummaan warri naannoo kana bulchu immoo faannoon as hin jiru akkamitti faannoo jettanii nutti iyyattu isinii faannoon hin jedhiina faannoon as hin jiru isaan immoo nuyi faannoodhaan hin jedhu kan itti siseetuma nutti bobbaasaa jiru bulchiinsuma naannoo kanaatiif aanama bulan kana kan isaan waliin taannoo fixaa jiran immoo miliishaa Addisaalem irra jiruu fi Gishbaagoo irra jiru kana ta'anii Addisaalemiif Gishbaagoo irraati waliin ta'anii kan isaan fixaa jiran immoo warroonni faannoo kun immoo kan isaan buufatanii jiranii Gishbaagoo gaafa manni kun gubatee waan nama kanaa olitti si tarreessaa ture hundi manni namaas gubatee dhangaan namaas gubatee lubbuun namaas argataa Abbabee kan jedhamu inni dhiira silaa eessan dhaqagaa baqadhee soon ba'u hedheetuma dhiise dubartoonni illee erga isaan dhufanii qeetti namanii abidda gubuutti ka'anii lubbuu keenyallee nuuf hambisaa jedhaniiti kadhatanii harkaa ba'anii daa'ima waggaa 6 dabalatee harkaa jilbeeffatanii kadhatanii harkaa ba'anii yeroo taateen kun ta'u aanaa dibaatiirraa kan bobbaafamee ganda gaalessarra buufatee kan taa'e makkalaakayaan dhufee yeroo isaanii qe'ee keessa deemanii dhangaa kana hunda guban kana dhufanii aduunsa miila daqiiqaa 15 kan hin taane irra buufatee taa'eeti achirra dhufee buufatee taa'eeti uummataan isinis qe'ee kana gadhiistanii yoo biyya kana gadhiistanii hin deemne kun akkanitti gubattodhee taa'ee uummatatti argisiisee uummatatti kolfaa walta'iinsi mootummaa fi naannoo sanarratti sochiin jiru maaltu jira saatetteefan jedhee makkalaakayaan bobbaafamee dhufee
adeemsa miilaan daqiiqaa 15 hin taane fageenya kunoo asii fasitti mana gubatu dhangaa gubatu taa'ee meqee namaatti nammee taa'eeti kunoo isinis yoo akkasitti hin godaanne akkasitti gubattodhe taa'ee uummatatti qoosaa ture. Miilaanuu daqiiqaa 15 fageenyi ishee gotuma aanaarraati kan taane ajaja fudhatanii dhufanii nu fixaa jiran. Isa qottan, isa hortan, isa qabdan hundumaa yoo dandeessan baafattan fudhadhaa ba'aa, yoo dadhabdan immoo gataa ba'aa kan jedhu ajaja nutti gadi buusnaan yeroo nuu kennaa silaa kan mootummaan jedhe nu hin dinnu inuma baanaa. Eessadhannaa ajaja mootummaan gadi buusee nuti numa fudhannoo silaa mootummaa ol taana moo inneetuma dhaggeeffachaa turre egaa guyyaa lama noolle egaa kan isaanii guyyaa 2-3 keessatti ba'aa jedhanii kan isaanii ajaja gadi buusanii namni saqote sahoore akkamitti guyyaa 2-3 keessatti dhiisaree egaa itti dhalanneetti guddanneetti warree ogaa kana gidduutti isaan kun immoo jalaan dhufanii kana laalanii haa sodaatanii jedhaniitis ta'uu danda'a. Kanatti qee barbadeessan deebansa. Akka karoora isaanitti lafti kuni kan Benishaangul Gumuz malee Oromoon asii hoomaa hin qabu. Seeraanis hoomaa tokko kun keessan miti. Gadhiisaati asii badaadha karoorri isaanii yookaan asitti dhumtu. Nummoo lafaadhaan nu hin qabnu gaanu biyya biraa hin beennu. Sabumaan Oromoo taane malee asumatti jilba meeqa lakkoofsisne asumatti hafnee amma immoo waan nutti dhufes wallaallee qaamni nu dirmatus inni karaa mootummaadha mootummaa fakkaatee nu dhufus homaa tokko galagalee nu fixuuf deema malee homaa tokko waastinnaa nu ta'an jiru asii homaa hin qabdanii deemaa fi isinii lafa isin dhuftanuu nu hin beennu nuun jedhu. Amma maqaan amma waraana bilisummaa Oromoo jedhu kun utuu dhufiin duras dhiibbaan nurra gahaa ture nu hin beekna. Amma garuu isa kana maqaa isa kana dawoo godhatanii dhimmachi keessaatti nu buqqisanii nu balleessuudha malee isas natti hin fakkaatu. Yaadichi garuu akka jirutti hin jira. Kun immoo silaa waraanni bilisummaa Oromoo kun immoo Oromiyaa keessa hin jira. Yoo taateen akkanaa achi keessatti sin raawwata ta'e soogaa ammaattoon dhageenye waan taateen kun akkasitti raawwatamu kanoo gama mootummaatiin inni dhufu yeroo nama tokko waraanni mootummaa kun nama dhiyaatutti yeroo akkaataa namoota inni afaan Oromoo dubbatu gaafa dhufu itti dhiyeenya isaatti namatti siqutti gaafa haasa'u amma biyyi kunii naannoon kunii nagaa argata jettanii yaaddu maaliif yookiin inni baadiyyaarra jiru inni horii horsiisa qonnaan qotee baadiyyaarra jiru maaf gara magaalaatti hin sassaabamu ta'ee yaada kaasu duruma egguma waggaa 2-3-4-5 kana dubbiin babal'achuu qaba yaaduma akkasii kaasu isaanii waan ministeera qabatan deemu isaanitti beekan egaa nu maalitti beennaree namni immoo egaa horsiisee bulaadhaa qotee bulaadhaa waan meeqa iddoo meeqa baadiyyaa keessa kan inni jiraatu yaada akkasii fidu namootatti dhiyaatanitti yeroo haasa'an tokko hin jiru amma gadhiisee baheera eenyuun abdateeti eenyuti maal amanatee waastinnaa maal qabaayyuu ta'a gaamma gadhiisee baheera gaa mootummaanis isicha gadhiisaa baay'ee sana hojiitti hiikaa jira isa qotee isa horee inni kaan horii achitti dhiisee inni kaan dhangaa gatee tokko nafi nama gadhiisee baheera midira badaa namni keessan turiin fakkaata malee dhuguma ammatti qabeenya akkanaati kanarra ture ittee utuu baadiyyaa keessa deemtee dhuftee ilaalte imimmaan qabattee dandeessee imimmaan qabatteetuma ilaaltu inni wareellee gaa maal godha waaqatti kennee dhiisee irraa ka'eera malee hin jiru tokko gadhiisee baheera inni kaanis ba'aa jira inni kaanis baheera maatiin nama sii lakkaa'e maatiin gara mana 30 olii sunillee gaafuma manni sun gubachuu jalqabu ganama gadhiisee bahee ergi siqeettuu hin deebine godaanaa jiru gara aanaa dibaaxii gara magaalaa Gaalessaa aanaa dibaaxii kan jedhamu magaalaa Gaalessaa kan naannoo jedhamutti achitti sassaabamaa jira amma uummanni. Maal walumaan jirroo quba qabdaa maalidha gargaarsa maaltu jira hizbiin ishuma dhangaa
ishee amma harreen tokko baattu gaafa sana inni harree qabu harree baatee inni mataatti baachuu danda'u mataatti baadhatee isuma baheen alatti waan tokko hin baane ishuma inni kaan daaskifateetuma nyaachaa jira. Kanaan alatti horiin dhufee kunoo meedaarra lafa margi tokkitti irra hin jirre aanaan tokko akka jirutti buqqa'ee dhufee buufatee taaka. Kunoo maal nyaata horiinis biyyoo nyaata. Maaltu deebee galagaa inni galoo inni gadhiisoo silaa gadhiisaa dirqamaan nan gadhiisee baheera. Inni kaan utuma galaa jedhaniiyyuu gubateera lafatti galuun qabu gaa amma isaan mana jedhan lakkaa jiru kunoo gaafa manni sun gubate sana kan ganna baranaa kan abbaa isaa soorrottiin itti faannoo nama hin jedhu kun ajjeesan suni argataa kan jedhamu fuudhanii balleessanii lafa isaa buusanuu hin beekamne kunoo amma ajjeesnee irraa dhaqaati lafa akkanaati lafeesaa funaannadhaa jechaa jiru gaagana kannee fuuna ta'ee lagasitti tortoree hafa ta'e immoo hin beeknu akkitti dhaqan immoo hin jiru sayyuu maal inni gaaffii maal qaba wayee hidhaan inni gaaffii hin qabu namumti aanaa kana lamaan keessa jiru yoo xiqqaate si'a lama keessa kan hin hidhamiin hin jiru takkaa hunda ol ga'eera lafumaa kaaniituma namuma qabanii mahiidhu gaaffii gabaa madachaasanii namuma afaan oromoo haasa'anii qabaniituma hidhanii gaaffii hidhaniituma oolchaniituma gadhiisu keessa deemanis funaananii mahidhan gadhiisu inni hidhaa gaaffii maal qaba isa ajjeechaa immoo galakkoofneef hinnaaree innoo waggaa 6 irratti lakkaafsisuuf deemu kana kan jedhanii haasa'anii ture gaafa ajjeechaa immoo lakkoofne iyyuu funnaa utuu abalannee lakkoofne.